Ashama harka fuune nageenyi koo kan jaalaa fi kan kabajaa bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan kiyya qaqqaalee fi gaggaarii warreen afaan koo dhageessan hundumti keessan kan ala jirtan kan keessa jirtan hordoftoonni Raahel Tuub akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan Boonee Tuub nagaa kooti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Baga Waaqayyoon eegamtanii guyyaa fi sa'aatii kana keessan hundumti keessan akkuma kana baroota dabarsitanii guyyoota dabarsitanii warreen fayyaa keessanii fi qaama keessan guutuu maatii keessan guutuu wajjin warreen bara haaraa kanatti ce'uuf teessan hundi keessan baga geessan. Barri kun bara jaalalaa, bara eebbaa, bara quufaa, baratti araarama, baratti tokkummaan biyya keenyaaf deebi'u, baratti jaalalli badee sun hunda keenyaaf deebi'u, baratti waan hojjenne hunda milkoofnu, baratti hawwiin keenya hundi nuuf milkaa'u irra gudda, baratti nagaan deebi'u, baratti iji haadha hiyyeessaa qooru. Baratti nagaan keenya gammachuun keenya inni kaleessaa tokkummaan keenya inni utuu islaama kiristaana jennee waliin qoodiin inni mana barumsaa tokkotti inni laga tokkotti inni gabaa tokkotti jiraachaa turre tokkummaan kaleessaa bara itti nuuf deebi'u nu hunduma keenyaaf nuuf haa ta'u. Guyyoonni hafan kun guyyaan qaamee guyyaa muraasa guyyaa 3 yookaan guyyaa 2 hafan kana hunda kadhannaatiin barri kun bara gammachuutti bara jaalalaatti akka nuuf jijjiiramu lolaa ganna kana faana yookaan ammoo bokkaa ganna kana faana jibbinsi kaleessaa du'aatiin uummata keenya kaleessaa kana hunda wajjinitiin akka nurra darbu hundi keessan kadhannaa keessan haa ta'u. Ammallee irra deebiitiin baga geessan ameen. Baga walumaan keenya nama waggaa kana ga'ee fayyaa guutuutiin baga bara 2016tti darbitee waliin jedhu nu haa taasisuu gamanumaan ameen jedha sin faana. Egaa akkuma beektan manni kun mana Raahel Tuubii ani keessummaa kabajaa ta'e mana obboleettii keenyaatti argamee jira. Obboleettii keenya keessummaa kabajaa gootee mana isheetti na hiyyeessite gamanumaan galatoomitti jecha hanga qophii obboleettii keenya hanga xumuraatti akka na wajjin turtan kabajaa fi jaalaan isin gaafadha. Gara qophii keenyaatti osoo hin darbiin ammallee warreen obboleettii keenya maatiin taane maatii ta'uufiin wal jabeessaa wal guddisaan dhaamsa Boonee Tuubii obboleettii keenya qofaa osoo hin taane hundumti keessaniyyuu warreen lafaa ka'aa jirtan warreen guddachaa jirtan wal qabadhaa wal guddisaa wal hin tuffatinaa wal bira hin darbinaan dhaamsa kiyyaa mana kamuu akka mana keessaniitti itti qortanii yoo dubbistan yoo maatii walii taatan kan hin beekne walirraa barachaa kan beektan wal barsiisaa waliin gara geessanii kanaafuu wal bira hin darbinaa maatii waliif ta'a. Raahel qofaa osoo hin taane hundumti keessaniyyuu isinin jedha. Egaa gara qabxii obboleettii keenya yookaan gaaffii obboleettii keenyaatti darba. Hanga dhumaatti akka obsaa fi jaalaan na caqastan gamanumaan isinin gaafadhaa. Na wajjin tura. Gaaffiin obboleettii keenyaa inni tokkoffaan akkas jedha. Ayyaana qaamee jala geessee maaltu si mudatee beekaa jedha. Ayyaana qaamee jala ga'ee wanti na mudatee beeku hin jiru garuu guyyaa qaamee sana guyyaa qaamee yookaan kutaadhashii tokko jechuudha yookaan immoo maskaram aandii isa jennu sana jechuudha. Guyyaa ayyaana sanaa akkuma beektan ganama bunni danfaa ollaan hin dhufaa guyyaan sun guyyaa addaati sana walumaan beekna. Aniin kuni yeroo xiqqishoo kiyya yookaan immoo otoo gara sadarkaa guddummaatti yookaan gara sadarkaa sammuun kiyya waa tokko adda baafatee beekuu osoo hin ga'iin duratti barri haaraan jijjiirame gaafa jedhamu waan hundumti wanti kaleessa ture hundi taree har'a wanti haaraan waan eegalu natti fakkaata jechuudha. Sammuun kiyya isa kanatti amana yookaan immoo isa kana seef godhee qabatee deemaa jechuudha. Maaziriin keenya baay'ee harrii fi horiituudha yookaan immoo waan tokko bira nuu hin dabartu jechuudha. Waa tokko balleessine jennaan baay'ee lolti. Baay'ee jechuudha. Nu faazarii keenyarra maazarii keenyarra sodaannaa jechuudha. Har'allee taanaan. Guyyaan sanaa ganama turee bunni danfee ollaan dhufee buna kan danfisee obboleettii kiyya guddoo shinii ollaan keessaa dhuge sana ka'ii fuuyinaa jette. Ka'ii fuuyii gaafa naa jettu akkuma kana narri micici'anii jechuudha yookaan immoo ni morkadhe ka'ee shinii kana fu'uu jechuudha. Maaziriin kiyyaa oddoo mantaa'utti ijaan rukuttee gaafa shin ijaan rukuttu sodaadheeti naqee shinii sana fuudhee obboleettii kiyyaaf kenne jechuudha. Maaziriin achi jalatti baaftee ani garuu asii obboleettii kiyyaatti ijaa baasaa sababa shin ajajjee sababa ammoo maaziriin karaa ishee
anatti eekamuuf deemtu jechuudha. Yeroo kana deebi'ee maaliin jee sammuun kiyya akkuma sila siniin jee har'i wanta haaraa qabatee barri kun jijjiirame waan haaraa tokko jennee kan kaleessaa sun darbee haaraa jennee waan eegallutti hin beekaa jechuudha. Maaliin jeen ishinii sana fuudhee deebi'ee kaa'ee suuqa keessa taa'een yaa waaqayyoon jee barri kun jijjiirame wanti hundumtuu haaraa ta'e. Horii isaa maazirii kiyyaa garuu maaliif hin jijjiiramne? Yaa waaqayyo guyyaan kun of tokko ta'eera. Bara haaraa keessa guyyaa tokko fudhateera. Sa'aatii kanarraa kaasiitii horii isaa harmee keenyaa kana duukaa amala ishee kana bara kana duukaa dabarsii jechuun yeroo isin jedhu inuma lolti malee haardii sireesiidha malee yaani jibbinsa keenya qabaatteef miti isin galee. Ani garuu yeroo kana bakka sammuu ijoolleetii waan ta'eef utuu isheen nutti horii baattee natti tola. Isheenis ammoo wanti taareetu nutti horiitu. Isin galee akkuma isin immoo har'a sadarkaa kanatti illee faazariirra ishee sodaannaa jechuudha. Innaa yeroo kana deebi'eetiin maaliin jee yaa waaqayyoon jee yaa waaqayyoo wanti hundumtuu jijjiiramaa jira barroo jijjiiramee horii isaa harmee keenyaa kanallee bara kana faana dabarsii jeetiinan kadhachuu ture jechuudha. Kunis sammuu kiyya keessaa hin badu mudannoo ayyaanaati. Sababii isaatu waan haaraa kalaas tokko jee waan eegalamutti waan sammuu kiyya na amanuuf jechuudha. Sana garuu gaafan dhaqaa dhufee baruu fittiin kolfaa jechuudha. Inni lammaffaan uffata qaamee kan akkamii bitattee jaa kanuma akka ati bitatte sanaa. Okay, gara deebii keetti gaafa deebinu uffata ammayyoom yookaan ammoo uffata habaaboo masqalaa yookaan habaaboo birraa kana hojii wal fakkaatu uffata aadaan alatti jechuudha. Walumaa galatti gaafa uffadhe argita. Dhageessitta. Gaaffii arfaffaan akkasidha. Gaafa ayyaana ganama dursa eenyuun dhungattaa baga geessan jettee abbaa kee moo haadha kee jaa? Akkuma isin jee maazariin baay'ee haarriidha. Garuu faazarii keenya hin sodaannu osoo hin taane akka hiriyaatti itti siqna jechuudha. Laga fakkeenyaaf gaafa maskaram aandii yookaan ammoo gaafa guyyaa tokko sana fulbaana tokko sana laga kan nu geessan faazariidha jechuudha. Laga dhaqna dhiqannaa sana. Isaan faana deemnee waan dhufnuuf isaan laga sana waan nu geessaniif achumaan haasaa kolfaa waan galluuf qobaatti baga geessanii faazarii dhungadhe hin beeku gama kiyyaan. Isin gara deebisoo waan hin fedhu. Seenaa kiyya keessa waan dabarsee qofaan himaa jechuudha. Innaa walumaa galatti akkuma amma jee guyyaa sana faazarii lagaa wajjin waan dhufnuuf achi kolfaasaa waan dhufnuuf kanumaan gara nyaachuu dhuguutti waan dabarruuf qobaatti baga geessanii jennee tokko tokkoon maatii affeerreen beennachuu barbaade gama kootiin. Okay, ayyaana irratti daabboo gubdee beektaa? No. Ayyaana irratti daabboo gubee hin beeku. Daabboon koo tokkoffaa. Samta shan. Gaaffii jaffaan akkasii ayyaana irratti buna osoo buuftuu shinii yookaan jabanaa cabsitee beektaa hojjaa? Jabanaa shinii cabsee beeka garuu ayyaana irratti cabsee hin beeku. Shinii cabsee gaafa shinii cabsanii akka kanatti baatanii warra ollaa buusii kan kadhatawii jechuudha. Buusii sana immoo shinuma sana deebi'ee ittiin bitama. Akka maaliin taaneef akka shiniin sun lammaffaa namarratti hin cabneef jechuudha. Kana godheera. Lafatti guyyaa ayyaana osoo hin taane lafatti shinii cabsee shinii sanaan ammoo baadhee buusii kadhee beekaa jechuudha. Shinii cabsee beeku ayyaana irratti akkuma kana jabanaallee. Gaaffii 8ffaan akkas jedha. Ayyaana farsoo naqxee beektaa? Yoo naqxee beektatee geeshoomuu buqurii jaa geeshoo. Sababiin isaa maatii keenya keessaa namni geeshoo dhuganii jiran. Ammallee kan gufaa jirii maazarii qofaa geeshoon naqe malee buqurii naqee hin beeku. Buquriin kan namu yeroo daboo fi yeroo waa barri tokko jiru jechuudha. Yeroo cidhaafaa malee ayyaana irratti kan namu farsoo geeshoo fi juusii yookaan boordee kan jedhan sanaa jechuudha.
farsoo geeshoo akka ajaa'ibaatti naqa. Isa tokkichi isaa ciibsis hin kaasne jechuudha. Okay. Gaaffii kurnaffaa salgaffaan akkas jedha. Ganama yeroo qunii yookaan hababaa buqqisuu deemtu wanti si mudatee jiraayii jedha. No. Wanti na mudatee hin jiru. Wanti na mudatee hin jiru. Maali wanti na mudatee? Ifama narratti dawwalame. Gaaffii kurnaffaan akkas jedha. Uffata jaalalaa isa jedhan sana sii bitamee beekaa jedha. Gaaffii akkamiiti? Maal jechuudha? Maal yaaddeeti? Naa bitamee beekaa. Naa bitamee beekaa. Qallaan naa bitama maali? Maal jechuudha? Walumaa galatti deebii kee gaafa deebisu naa bitamee beekaa. Naa bitamee beekaa. Kanuma miire gaaffiin obboleettii keenya dhumee jira. Hundumti keessan hanga ammaatti kan nu caqasitan, kan nu hordoftan, kan jalqabaa kaastanii hanga ammaatti nu dhaggeeffachaa jirtan obboleeyyiin kiyya galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa. Waaqayyoon waan yaaddan hundaa isiniif haa milkeessu. Amma irra deebiitiin nama bara kana ga'ee bara kana waliin dabarsee bara ofus baga keessan waliin jedhu nama akka kana miidiyaa irratti baga keessan waliin jedhu osoo hin taane nama qaamaan wal argee baga keessan waliin jedhu Waaqayyoon hunduma keenya nu haa godhu. Carraa kana nuuf haa kennu. Warri ala jirtan warri keessa jirtan bara kun bara eebbaa, bara gammachuu, bara tokkummaa, bara jaalalaa, baratti waan yaadne sana milkoofnu, baratti waan hawwine sana argannu, baratti miidhamni keenya kaleessaa nuuf qooru, baratti imimmaan haadha hiyyeessaa itti qoruun hunduma keenyaaf nuuf haa ta'u. Hunduma keessan isinin jaaladha, isinin kabajaa. Ammallee wal jabeessaa, wal guddisaa, akkuma warreen gubbaa jiran sana, akkuma warreen har'a beekamtii argatanii YouTube isaa irratti badhaafamuu jiran, akkuma nuti mana isaanii keessa gahee qabnu ofirratti illee gahee tokkoon keenya gahee mataa keenya haa baanu. Waliin tuffatiinaa, wal guddisaa, wal biran darbiinaa, mana walitti goraa, wal ilaalaa, wal daawwadhaa, viidiyoo walii sheer waliif godhaa, laayik waliif godhaa. Isin jechuun dhaamsa booneetuu fi mana koos dhufuu dandeessu. Booneen akkuma argitan bashaasha haadha jaalalaa, haadha tokkummaatii, mana ishee jaalala malee jibbinsi hin jiru. Kanaaf mana koos dhufuu dandeessanii, booneetuu yoo jettan argachuu dandeessanii. Ammallee wal jabeessaa, waliin tuffatiinaan irra deebitiin dhaamsa gootii. Hanga ammaatti kan wajjin turtan hundumti keessaniyyuu galatoomaa. Obboleeyyiin kiyya qaqqaalii gaggaarii warreen baqattummaa biyya ormaarra jirtan, warreen gola haadha ormaa keessa jirtan hunduma keessan guyyaan har'a kan isin gaffa'ee ayyaana haadha korraan alatti abbaa korraan alatti oolee jettanii warri lapheen keessan tokkoon keessan isin boo'u Waaqayyo guyyaa isinii fidee guyyaatti gammaddan, guyyaatti boqottan, guyyaatti yaa Waaqayyo kaleessa akkasin ture har'a garuu kunoo maatii koo keessa mana koo keessan jira guyyaatti isin jettan Waaqayyo guyyaa isiniif haa fiduu. Hunduma keessaniyyuu akka miidhame waan miidhamtaniif, akka hin cabe waan cabdaniif, umurii keessan malee waan hifatamtaniif, umurii keessan malee waan kabaja dhabdaniif aniin baay'ee isinin jaalladha. Waaqayyo inni ani isaaf jecha isin jaalladhu, hundi keessan isin haa jaallatu. Osoo islaama kiristaana jee adda isin hin baasne hundi keessaniyyuu shamarran biyya ormaa as keessa jirtanii ana biratti jechuudha. Eenyuyyuu haa ta'u, eenyuyyuu hundi keessan anaaf kana. Sababiin isaatu akkam beela'ee beeloftaniittu, waan hangarafame garafamtaniittu, iddoo an jiru jirtu. Waan ta'eef miidhama keessan tokko keessa waan an beekuuf kanaaf baay'ee isin jaalladha. Warri kaanis inaa fi naa isin jaalladha. Garuu isaantu dursa bakka ana biratti jechuudha. Obboleeyyan kiyya warra daddarbatamoo, warra gola ormaa keessa, warratti waan hawwan hin argan, warratti waan yaadan hunda amma ammatti argachuu hin dandeenye, warra hawwiin isaanii baay'ee, warra hawwiin isaanii daa'imaa, warra hawwiin isaanii gaa'ilaa, warra hawwiin isaanii maatii wajjin ayyaana dabarsuu, isaan cabni isaanii caba ukataa, caba hin mul'anne, caba namni hin beeknee fi waan ta'eef isaanii nan dursa. Kanaaf malee hunda keessanuu isinin jaalladha. Ilmaan Oromoo kan ta'e hundi keessan as keessa jirtanii anaaf jechuudha. Kanaafuu naaf kabajamaa, naaf galatoomaa, hanga ammaatti kan nafaan turtan galatoomaa. Ani kan isin faana ture obboleettii keessan booneetuu fi egaa hanga viidiyoo biraatiin deebinee wal arginutti mana kiyyattis ta'e mana obboleeyyan biraatti nagaan naaf tura. Lafa gaarii, bakka gaarii
ayyaanni ayyaana gaarii horaa bulaa deebanaanis ni jedha.